Harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu isinitti himamu. Sababa hongee irraa kan ka'e biyyoota Afrikaa bahaa sadii keessatti jechuunis Keeniyaa, Soomaaliyaa fi Itoophiyaa keessatti uummanni rakkoo jabduuf saaxilamuun dubbatamaa jira. Rakkoo kana qolachuuf mootummaan Keeniyaa ja'a fulbaanaa keessa labsii yeroo muddamaa labsuun uummata gargaaruu irratti argama. Itoophiyaa naannoon Soomaalee gargaarsa doolaara miiliyoona 57 walitti qabuuf hojjechaa jira jedhu. Oromiyaa kutaalee hedduu keessatti gargaarsi mootummaa godhamu garuu laafaa ta'utu dubbatama. Walabummaan komishinii marii biyyoolessaa gaafii keessa galaa jira jedhame. Labsii hundeeffama komishinii kana irratti miseensonni koree dhaabbii dhimmoota seeraa haqaa fi dimokiraasii marii uummataa godhame jedhame irratti gaafii kaasuusaa Itoophiyaan Insider gabaaseeti jira. Humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar gadi lakkisanii ba'aa jiraachuu hordofee mootummaan Itoophiyaa gamtokkoon Tigraay irratti duula waraanaa irra deebiin banuuf karoora hin qabu jecha gama biroon waraanaaf of qopheessaa jira jedhame. Humnoonni Tigraay dhukaasni dhaabbatee mariin rakkoon jiru akka furamuuf fedhii mul'isanis yaadni dhukaasaa dhaabuu kun gama mootummaa Itoophiyaatiin shakkii keessa jiraachuu ibsa gabaasni CNN. Dubbii himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa waraanni Abiyyi Ahmad humnoonni Amaaraa fi Eertiraa Tigraay irratti itti fufiinsaan lola banuuf qophiitti jiraachuu quba qabna jedhaniiti jiru. Gaagaamni siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru atattamaan furamu taanaan gara naannichaatti babal'atee rakkoo guutuu Afrikaa ta'uu akka danda'u gaazexaan Financial Times gabaase. Waraanni Tigraay keessatti eegalee waggaa darbe waan dhumatee fakkaataa ture kan jedhe xiinxalli Financial Times kun yeroo waggaa tokko kana keessatti garuu gaagama namoomaa fi cabiinsi mirga dhala namaa hamatu raawwatame ammas itti fufee raawwatamaa jira jedheeti jira. Humnoonni Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran waan darbe irraa waan baratan hin fakkaatu kan jedhu Financial Times yeroo ammaa duubatti deebi'uun loltoota Tigraay hordofee waraanni biltsiginnaa waan olaantummaa argate fakkaatus dhugaa miti. Waggaa darbees mootummaan federaalaa waraana xumuree jedhee dhaadataa ture jedheeti jira. Balaa xayyaaraa Madagaskar kan lubbuu namoota 39 galaafateef reeffi namoota hafanii hanga ammaatti barbaadamaa jira. Xayyaarri kun galaanatti kufuun kan caccabe yommuu ta'u ministeera sekreetaariyaatii poolisii biyyattii kan sa'aatii 12 bishaan daakee bahuun lubbuun fi addunyaa mamsiisuu irratti argama. Guyyaa itti duuti hin gahinii kanaaf lubbuun hafe jechuun The Guardian gabaase. Oduun ijoo ammaaf qabannee kana fakkaataa wal'inni isaa oduu keenya galgalaa keessatti argattu nagaatti.